Inni yeroo jalqabaaf raadaarii kalaqeenyu. Namichi yeroo jalqabaaf raadaarii kalaqee Filiyoo Taayilariidha. Likki miti. Inni yeroo jalqabaaf TV kalaqee. Edaa akkasii. Ani kan isin gaafadhe namicha yeroo jalqabaaf raadaarii kalaqeen jedhe. TVdhaaf raadaarii maaltu walitti fide? Maaliin maal walitti fide waliin oofta? Tole atumti nutti himi. Eeyyee nuti hin beeknu ati nutti himi. Durumayyuu gaaffiin gaafadhu baay'ee ulfaata. Akka salphaatti kan deebi'uu danda'u miti. Maaluukaa har'ammoo of nutti dhaadhaa'uuf jedha bara. Waan hundumaaf iyyuu namichi yeroo jalqabaaf raadaarii kalaqe Roobert Weston yookaan Sir Robert Alexander Weston jedhama. Injiinara lammii Ingiliziiti. Amma deebii kana nutti himuuf waaqaan of qixxeessite. Erga beekteen dubbattu turteere. Tole. Dabarri korratti akka namni tokko hin falmine. Qophooftanii? Sirriitti malee. Sababa arrabni isaa afaan isaa gadi walitti buufe bineensi arraba baasuu hin dandeenye. Roobi? Qaxalee koo argatteetta. Maali milkii? Hinaaftee moo? Hinaafaa miti. Naa ajaa'ibe waa hireetu malee. Hiree ala bulte moo yati? Gaaffiin kee bineensota irraa bu'aa hin jiru marra. Amma isa dhiisitii jiituun itti fufi. Tole, addunyaa kanarra qofaa